Akka booltan? Akka booltan? Kun dubbii baagoo. So nostalgic. So many memories. Bara kita itu bara kami dah biasa. Kumala maafi jam dia kan udah kaya apa sih? Amerika kumala maafi kan summer August season kan? I think February 2006 dia kan Minneapolis. Udah terganggu jauh rakan. Takut sojen no, semua lokar samboda Oromo Forest itu ini. Saninis mata kayak nyoti mariannya. Media mau emendam ne. Keleza Oromia pilih opsi. Samboda Amas wal makara walis gorsa walis arsa kamso kero socho sudan waratan ki bangki kabate o gor shantam abdirir fate nu jara juraf de hu motumman shimbirro da meti wacafadan imbu turun jauh, ama tahu kisah tu wajah makan, bukan gini itu. Ini kayaknya mana? Kita meninggal, ini semua kan sahaja. Polis mali, umat ni kayaknya umat haka kau. Wanita sedang ada David. Ummata keesarratti roorrifame, keesarratti salphifame, keesarratti saamame, keesarratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaade waan ta'eef dhugaa ummata keenyaa kana qabannee haala qabatamaa ummata keenyaa, haala qabatamaa mooraa diinaa, haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan muka bukan. Dechun kapsot sini tu. Ichidi meti kifuat tadi. Umat ada yang sucuk ne. Tokum manggur mesin ne. Harusnya muda masa kape. Rabbis gargar sifat ne. Pakaian misal gaudan ni kau sana cecu. Now kita makan kisah ni wani kaya ne. Hutang kebetulan Sena Dalota ia Fakatus Sena Dalota ilman orang muda tu. Terus kapsul terkasih ni kita definitif. Itu kapsul terkasih ni orang lagi apa definitif. Wan cukur sah hingga rumah roll dalam ni. Lumugat terong buat Rorot dengan ini, abso kisah bukan deh, absau tak pakainya bukan deh, tufi, jeep, orang ragaukan, sama kayaknya ragaukan, abso, abang kayu kerja di sini, abang itu berapa? Ilmu kita dalam kebanyakan jualan, kanin garam orang mau kena tekan sih, kena tadi sih. Dapatnya bukan mana tuan nama sih sih. Gabung mas kapsul sendiri tinggal ada. Anaknya aku berhitung kau apa kapsul sih. Jadi cibayah jadi kurang kusul dekat orang itu. Milion shantam tani itu warasha jadi di teman.
Waggaa 50 deemanii bakka tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it. Gaafasis beekumsaan Rabbi naa kenneefi kan hin barnootaan gabbifanne kan hin gorsa keessaniitiin bal'ifanne isin abdaddee uummata kana abdaddee itti deeme takkaan hanqaan isine takka anillee wayi takka isin qaanesee hidaayi isin hin loluu danda'a isin hin mormuu danda'a na mormuu dandeessa isin aarsuu danda'a na aarsuu dandeessa takkaa garuu isin kasaarsee beeku wallaahi isin kasaarsee beeku yaada tokko kan isin ittiin dhufu hirribaa ka'ee ittiin dhufu akka Ameerikaana keessaa qabannee dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda sirna mormii falmii yaada gorsa keessanii gabbinee hojiitti seenaa jechuudha. Iccitiin kitaaba kana keessu waan biraatitti maaf kitaaba kana barreesse tokko manni mormata aadaa seenaa boonsaa qabu garuu oral society waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaa torraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba kana shanii ol baati. Isin faarsanii ni barbaada. Baadiyyaarraa kaanee dhiitamaa, dhiibamaa, qabsoo seenne, dhiibamne, Somaalee seenne, bishaan san qaxxaamurre, Yamaniin goone, Saawudiin goone, Xaaliyaaniin goone, Kaanadaa dhufne, Ameerikaa dhufne. Isaan loomu joorni. Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati. Seenaa qabsoo. Kanaaf kan hin barreesse nama keenya akka barreessuu barbaada. Lammata wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan qorannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kanammoo ka Oromoodhaaf fedhii hin qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoon itti agarsiisu barbaada. Akkuma agartan bakka yaadne hin ga'e ammas bilisummaa dhugaa ka gammadaan mirgi isaa kabajamu ka Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu ka sabaaf sablammii wajjin wal qixa ta'ee ittiin jiraatu guutuutti hin galmoo'e bakka hin geenye. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jiru immoo sirna abbaa lafaa kan namaaf laftinis namaaf lafti Oromootti qabeenya alagaa taasisan jala jiru jechuudha. Hoggaa 50 keessatti suutaa soo deemne hoggaa deemnoo gatattaranne kufnee lafatti dhabne daaraan dhaqqabne kaanee hoggaa 50 keessatti jijjiirama gurguddaa dhafifne jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa kaasee, afran qolloo irraa kaasee, sochii baalee irraa kaasee, sochii lixa Oromiyaa irraa kaasee, sochii machaa Oromiyaa irraa kaasee, hanga qabsoo dheerootti wanti keessa dabarre walaa qabdi. Ittillee mul'oo qabsoo saboota addunyaa hunda jiru.
hanga takka ta'ee hanga takka gochuu waan majiru. Gufachuun dhiirummaa. Gufatanii lafatti hafuudhaatu harummaa. Waggoonni ijaan dabre kun rakkisaa turan. Ulfaatas turan. Bara 1960 irraa hanga 2018tti qabsoon gaheen godhaa turre sirna bittaa alagaa irratti ture. 2018 irraa kaasee qabsoon godhamaa jiru sirna bittuu jallaa keenya irratti jechuudha. Kata qabsoon lamaan nutti godhamu tooftaa jijjiiruu gaafata. Tarsiimoo jijjiiruu gaafata. Kaayyoo jijjiiruu gaafata. Kaayyoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisaa jechuudha. Eenyummaa isaatiin boonee kabajamee qabeenya isaa irratti dalagatee hiyyummaa keessaa bahu isaan irraa dhaabbachuu kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa inni filatee seera hiikumatee Oromiyaa ofiin bulchu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin bulu. Kana galmaan gahuudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaate bakkaan gahuudhaaf amma immoo haara gaafattanii hoggasati. Right? Biyyaa dheeytan, maatis gaafattan, qamaatan, bashannantaniifi amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, Kalesa gaafa dartara theory baranne Itoophiyaa Oromiyaa fagoo darra laallu hojjannee jiru. Arramu gaafarrii qabu. Gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabannee hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti gaafa sirna beekita bittaa alagaa irraa buufnee jallatus doofatus hatus badaa ta'us keenya keessa dhaynatti hojiin akka galeessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jala nu dhiitu. Gabrummaa ormi akka reetti sadiite oof jalaa baafnee siree irra baafne siree irraa nu kaptichaa siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaa jiru. Baanki alagaa irraa fuunee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa bu'u carraa sadii qaba. Yoo rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti fakkaatu isin du'aa itti godha. Kalammataa warri marsee taa'u kan isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna ibbararu. Sadaffaa walitti hataayamanii dastbiinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafa miti. Yeroo callisu sodaatee ni rafu. Immoo ni riba malee. Hoggaa lama sadii reebnee qabu hin rafne dalagaa ture jechuudha. Hojii hojjechaa ture jechuudha. Qaama keenya madaa'ee wal danda'e. Jaarmaa keenya bitaa mirgaa rukutannee lallaafatee deemnee jaarranne. Haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo saniin wal gitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. Sanamma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaqsuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo'ee deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuu bilcheeffachuutti deemna.
Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemu. Look sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern fuulleffannaan keenya is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaatiin hojjetame irra hin deebinu. Akka irra hin deebinetti sirriitti qorannee jirra, itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayde seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbi itti nu kadhadha. Waliin jirra. Gara fuuldura deemna. Ni milkooyna. Nagaan na bula.